Yooyyaa akkam jirtan babaaruuf hafayyaa nageenyi san badhaadha fuula jirtanii isaan ammaan naga qabdu. Warri horsiisa bulaa haa buna isanti jabaatee sa'aatii tana akka jajjabaa jirtanillee waaqii gaalee buna tan nuu laaffisinnaa fuula jirruutti sanuu waliin ciniinsifachuu jirra waan humniti hin dandeettu. Feesbuukii gubbaatti iyyuu hin taanaan nan beennutti iyyuu hin taanaan karaa akka akkaatiin dhib keessan sanuu waliin qoodachuu jirra jedhee dhugeeffadha. Fuula jirtanitti saniin kaalleen cuftuu warri biyya keessaaf biyya alaalle jirtan nageenyi waaqa jiraataa sanii haa ta'u jecha anu obboleessa keessanii faarfata waarii waaqooti. Gabaabtuu tokkoof seene dheertuu naasa'u nami kam deeme fadeegee waa argedhani fuula hedduu deemtaa fuula hedduu waca qabtaa fuula hedduu warageetta lakkuma deemaa sun tamiilaan qofaan deemanii miti lakkum ganni irraa ganni sii daramuun lakkuma waaqii umri si dheeressee ganni kan kee duraa deemuuni waan dura argitan dhaga'inillee hedduu agartee dhageetta tan cuf keessatti qarqaarsaaf araaraa abbaa waaqa naasoo abbaa waaqa agarree guyyaa irraati waaqa nu ga'ee galata galchaa dhuguma akkuma kitaabilleen jedhu bari kun bara muummeeti milikkeetii akka argaa dhageettiitti jaaroleen agarteef haa kitaabii qulqulluun nutti melleen yoo lachuun lol birqabne laalle hooma wanni laattaf hin jirtu namni saala fokkoo dhabee namni soda waaqa dhabee namni cuftuuf jaalate ufoo ta'e sabdaa'ee mata ofi calla jaalate of guddise gosti gosirraa waraanaan kaati obboleessaatti obboleessuufi dabarsee du'aa kennaa ka jedhan kaan tokko wanni hafi hin jirtu jecha taman barkeen kee jirri tana wannamtuullee nu jakee turanii diqqoon nafeeffatan kasoo fakkaattii malee bareen ukee jiru waan sabloon wanni diqqoon ta'uutti hin jirtu waan ta'uu jira hancuu keessatti waaqni waa qarqaaruuti gam cufa waan san dhageettu yoo golboo itti waan san dhageettu liibanii waan san dhageettu dirree waan san dhageettu biyya keessaa fi biyya alaallee yoot miidiyaa akka kaallee hordoftu waan tokkollee wanta isaan namni dhagamu jirtu. Bara kanaatti ammoo namni waaqa sodaatu namaan ta'i namni waaqa sodaatu akkam ta'u mali waan jedha faaruun waan bare kun fakkaatu gabaabsee faaruun kaa'ee jira kanaan duriin qaabatanii waggaa tokkoon duraa gadhiisee almost waggaa lamaaf deema faaruu amma araaroo hittana waliin qoodanna dhiirotii jedhaamsi gabaaba tokkotu warumaan sanii dabarsuu fedha. Dootii namaa aga doorii lanqattee horii bonfaa dhufee fixa yookaan namaatti nyaata qalata yookaan baleerra dhaqata malee horiin ijjeessu hedduu akka sana dhagaa horii yookaan namaa qalata foonii sooraa hin nyaatan yookaan hoolaatti ijjeessa yookaan dhukkubaatti ijjeessa malee horii ijjeessuun hin jirtu horiin ijjeessu waan isan gaddisiisa ammoo nami nam ijjeessa. Nami ijjeessa nami mana ijjeessa dhiirotiyyaa nami bifa waaqaatiin uumame nam tokko ijjeessu jechuun bifa waaqa tokko balleessu jecha ijjecha as gaman nami warraa wal dhabe waliin ijjeessa faayidaa ofii ta'uuf jaalachuu irraa ka'e nami ijjeessa tabar kennata namoo wanna adda tochamaani nami hedduu maqum siyaasaatiin nami raata nami kunan siyaasaaf tan tochee hin jedhu waan gosa si faarse waan ufii quraan dhaatu waan ufii mircaan filannoon dhaatu waan ufii barcumaan uufatu haalleen barcumaa qabachuuf haalleen barcumaa uufachuuf wal dhabe fuulkee wal dhufe rakkoo jidduu tan lamaanti deemtuuni ha jidduun miidham qulqullicha ha jidduun miidham namuma keessa hin jirre. Namni barate hedduun isaa ibidda bobeessa kaan in qaamataa malee ittiin hin gubatu. Sirbi sirbu ibidda bobeessa ibidda kaan inni gubbataa qaamate uwwifatee maqaan fudhate gurraan fudhata. Haduu hadhibii hagubat hadhibii qoraan warri hiyyeessa qoraan warra adoon baratin nu barsiise qoraan ibiddi sun gabbisa kan gubbate inni qaamannu warra jireen dadansaa adu jiraachuu fedhu. Nu jibbaatee nu barsiisee sanbeenaa jiraadha nuun jedhe nu dirqee cimneetiin taphii nu taphannu faasaan nu haasofnu uffanni nu hojjannu waan warsuun qoraan toche guba waan nu gubbatee inni qaamannu waan namni dhibiin sagalee hin bilcheeffatu. Tanaaf waraanaa wal qabate keessumaa amma gama keenya Itoophiyaa kana already baratamee jira lafti nu waraanu
Gam keenya waan sadaqaawutti hin jirru naannoo marsaa beektanatti namni gosaan wal ciree gosaan wal qoode guyyaa guddaan dirqee bawwaa namni dheetutti sodaa namtuun lafaa buuta jirti. Tammaantu tocha. Warri horii tiffate lamaan dubboo walirra hin qabu yoo akkam guddattu horii walirra fudhata. Yoo akkam guddattu marrabsaa irraa wal dhaba. Nami ajanda bocee gabbuusee waraan kan biyyaa goolee ufii gubbataa'ee kan qaamatu namiya baradhee jedhu. Nam sila gumii rakkoo kee jirtu gumii waraani boni waraani bona harka qabu oolaa waraani oolaa harka qabu gostaan oolaa tan keessa akkamiin baati gochituun nami adoon baratiin adoo fi man barumsaa dhaqeetiin jiru dansa dirqisatan jiraadhatan adoo jiraachuu fedhuu hin jiraatiin najji baatee akka naram jiraadhnaa tochu kunini duumalle miidhamuu malle jireenyi inni jiraachuu jiru jireenyi miidhamaati jedhee quuqamuu maletti taphii inni taphatu cufti taphii isin tunde hawarra immoo kanaa lubbuu hawarra baadiyyaa kee jira kanaa lubbuu hawarra warri gulyaa kanaa lubbuu qawween inni tokkaati warri tokkos hinduu warri akkasiin tokkaatu ajajulleen hinduu irraatu iyyeessoma keessa hin jira hataa kallee keessa oma hin qabne haata dukuraa argattellee oma keessa hin argan haata dukura dhabdellee oma hin dhabne haqarayyuu jireennum gaargala warri gulyaa'ee marra bisaan barbaad gaargalaafa jirmaa bu'u. Warrun kana abbaduu jiru. Tanaaf dhiirotiyya. Nan baranne of hin jennu. Hin barannu of hin jennu malee wanni nu baranne waan akka laalu waan hamtu. Wanni nu baranne waan akka laalu oma lafaaf bahoota waan rakkoo lafaaf fida hojjetaate sun barnootaaniti. Keessumaa isa warri waaq beektan isa warri waaq sodaattan kan mirga bita beektan gumitan jidduu seentanii rakkoo laf kee jirtan kanami gosaan wal fixuu jiru kanami gosaan ag dir barsabeet dir saaqu keessa nami bahu guyyaan sodaatutti nami gosaan wal qoode waraanii hagan galafaa deemuu jiru isa maan hojjechuu jirtan gumii waaqa maan hojjechuu jirtan warri kan isaa kalabsuu kee jirtan maan hojjechuu jirtan itti gabbaatanii dukkantaan maamma ibsatti hin ibsine gaargal lafaa dhufu kana nami baachuu qabu nami gumii tanaani waan kana keessa deebi'a wanni kun waadu malee dhaaba waan kan hin fedhu jettanii isan diidaa gabbaatanii guyyaa sun dukkantii ibsa dur hin dhaabbattu kalafti nagaa horatu kalafti qabbanooftu. Tanaaf keessuma waraan kuraatii fayyadanii waliin ijjeesina. Kura abbaan tokko argatulle faayidumisaati dhabulle faayidumisaati ammoo nami gosaawwan bahu hin jenne nami gosaawa bahuu danda'a. Gosaa inni wabaa jedhan lubbuun tijibaa hin qabdu yoo lubbuun jiraadhu wanaabaa hojjaanu du'e dabarmaa eenyu wabaa awwaal kiyyaa wabaa awwaal kiyya simmintoo dhaamaan naabaa hin taatu hin malle waan hin malini. Kuranni argatullee karum nagaatiin argatu abbaan dhabulleen karum nagaatiin dhabu tanaatanii waliin fixina isa warri dibbees gama dhageettanii nam guloriitaniitiin hawfii kura kan namni dhaatisiin ta'in jilabba qabdu waraana abba qabu hedduu danna wal fixan waan kan dhaabaa keessatachaa waaqi waan kan hin jaalatu. Tanaaf isa warri kiristaana diidaa gabbaa paastotii diidaa gabbaa evangelist warri hojii wangeela hojjetan diidaa gabbaa waan kan dur dhaabbadha naga buusa. Waraani umnaa ol ta'e namaa dhufu omaa miti. Waraan ammoo namni maqaa siyaasaatiidhe diraama taphate gossuun biraa jaalatamuu fedhe barbaadu kuraa barbaadu barcuma gurraacha tokko barcuma manaa bitaa dhiirtaa hojjafeete. Manaa bitattee rinteetu fulaatan barcuma kan keessa jalaa achiiti barcuma si horsiisan namni 100 raatu namni 100 raatu dirii nagaa dhabu lafti nagaa dhabu. Isanii war nam durii haamma sila hura dhaannetanillee kateettaniitiin biyyi wal baduu jirtan ijaanchisanii daawwatanillee tataa. Yoo lafti nagaa taate nan bulchitani yoo nami jiraata nan bulchitani biitaan qar waraan keessa baasa am walti lakkiftanii eegi nami obbay eegi nami xaragame tishaati peace and unity yookaan nagaa fi tokkummaa jedhu maxxansitanii tishaati lafaa baafate tishaati adaati tokko lafaa guurtanii konferaansi nagaa jettanii dhiigi nama gubbaa konferaansi tochitan konferaansiin dhiigi nama gubbaa tochitan dhaabachuu qabda dhiigiin jin hojjechuu qabdan. Baajetii hojja dhiigi nama jigeegi lubbuun nama baddu konferaansiin nagaati tishaati irratti printing tishaatiitii fi jil guyyaa sun nyaatanii obbaaftan horii nagas gasuun naga buusu irraa maamman hojjan horiin sun nagaa man baan horiin sun akka nagaan kun hin booromne maamman baan eegi nami xaragame eegi nami dhumateen duubatti konferaansiin nagaa qopheessu caala akka namiin dhumanne tochuu maltan mata sulleen qabdanii akka wanni kun waan maleelleen beettanii beeka diddani. Tanaaf anarra santi dubbadha akka nam waaqii ergatti kenneetti akka nam waaqii hojii yoo jedhe na baafateetti afaan guutadhe santi dubbadha warri siyaasa keenyaa hedduuddanii booranaaf gabri taanaan
wanni tantammeessanii birmaran hin jirtu. Booranaaf gabru waliinadha. Gabraaf reendilecha maani jecha gosaan nam qoodaa Booranayyuu filashan ijaa qoodaa ilmaan nama qoodaa burjiif maani jecha gosaan nam qoodan warri waraan gosaatii yaatanii kitaaban harka qabu kitaabu dhugaati kitaaban harka qabu kitaabu wangela guyyaa akkanaalleen dubbata guyyaa nagaa callaa nagaan jiraadhan jedhu waraan akkana kallee kitaabii dur dhaabbate dubbata waaqi waan kan hin jaalatu maqaa Yesuus Kiristoositiin isan qabe dhaabadha. Waraan kan wanni dudduub jira irreen dukkana afuuri hamaan gosta walti balleessuu jirtu ta dhiigi namaatiin taphachuu jirtu laf Itoophiyaa irra laf Keenyaa irra maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin kan cabxaa taatu maqaa Yesuutiin ha cabxuute isa warri nam dur yaatan warri siyaasa dur yaatan warri barcuma barbaadan warri kura barbaadan ha gochuutu ammoo walti baduu jirtu ha baditan ammoo gostaanii qabate kaalleen kaaninadha kaan kaanii qabate kaan kaaninadha. Ateetiin biyya lateetta dirumsulle qeetteetteetiin guyyaa tokkollee baraaru qawween namirra baarraqxeelleen siin dhooftu baarudilleen akka funnaan dur siin ba'u haduu hiyyeessum hajjeesulleen hiyyeessum hajjeesanilleen hiyyeessum biyyiti walti badde nam takka jireen hin jiraatin namu horii gulyaa'u nami jireen dhabi gaargaluu jiru warrum kanaa walti baduu jira lubbu nama tabbadde eegi dhiigi nama jigi eegi ilmaan hedduun abba malee hafte eegi nadhem hedduun dhiirsi malee hafte eegi dirii gubat eegi ikoonomiin lafa duubaat deebit eegi gochisu yaratteen duubatti ammi sangana konferaansi nagaanuu qopheessitanii peace and unity jettan peace and unity inte sanaa baddu tanaaniti kun diraama lafaat hojjechaa diraama gumii waaqaat hojjechaa jiraachuun hin ta'u waaqi waan kan hin jaalatu wangeli waan kan hin jaalatu wangeli an itti dhugeeffadhu gooftaa Yesuus atti dhugeeffadhu wangeli an dubbis abaarsa kana kalafirraa facaasan kan akka callise daawwadhuuf eenaan hin jedhu biyyitii Itoophiyaallee taanaan wanni hedduun hojjetama diraama wanni hedduun hojjetama hammeenni kun cufti dhaabbachuu qaba gara keessaati taanaan gara laati taanaan nagaa eebba nami han jidduu gal hin tolfanne tochiin kamiyyuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos yaa dhaamne haa dhaabattu.